Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashamaa akka mooltan sagantaan BBC Afaan Oromoo roobii galgalaa eegale. Itoophiyaa keessa bakka hundatti maaskii godhachuun dirqama ta'e. Gama kaaniin godina Wallagga Lixaa Laaloo Assaabitti abbaa warraa haati warraa jalaa ajjeefaman. Abdii horii kanan eeggadhu kanan abdadhu ammallee na jalaa jaamsanii an abdiin koo citeera. Himannaa jechaa Oromiyaa keessa raawwataa jiru irratti deebii hoogganaa nageenya Oromiyaa. Nuti nama nagahaa ajjeesni hin qabnu. Caasaan nageenya nama nagahaa ajjeesni hin qabu. Nama du'aa jiru kanaaf ka'umsis xumurris shaneedha. Sababa koronaa vaayirasiin yaaddoo HIV/AIDS uumame nama waan pirezidaantii irratti kolfeef mana murtii dhiyaatee fi kaan dhageessu ani ammayyuu taanaadha. Erga weerara koronaa vaayirasiitii dhimmi keenya dagatameeraa jedhu namoonni vaayirasiin HIV/AIDS dhiiga isaanii keessa jiru. Abbaan taayitaa ittisaa fi to'annoo HIV/AIDS sababa sodaa koronaa vaayirasiitiin namoonni kunneen qoricha sirnaan fudhachaa waan hin jirreef haalli kun na yaaddeesseeraa jedha. Hamza Hussein. Dhibeen koronaa vaayirasii eegii dhufee gartuu hawaasaa daran saaxilamummaa qaban keessaa tokkoon namoota vaayirasiin HIV/AIDS dhiiga isaanii keessatti argamudha. Namoonni kunniin qoricha umurii dheeressu manneen yaalatti deddeebi'anii fudhatu. Erga dhibeen kun dhufee garuu yaaddoo yoo koronaa vaayirasiidhaan qabamne irraa hin hafnu jedhuun mana yaalaa dhaquuf sodaa qaban irraa akka ka'e rakkoo keessa galuu himu. Obbo Tasfaayee Biqilaa magaalaa Sabbataatti dura taa'aa waldaa namoota HIV/AIDS dhiiga isaanii keessatti argamu Kashaaloom jedhamuuti. Akka isaan jedhanitti gidduu dhibeen koronaa vaayirasii kun dhufe namoonni kunniin yaaddoo jajjabduu lama keessa jiru. Dhibeen amma dhufe kun namoota HIV/AIDS dhiiga isaanii keessa jiru kanaani yoo walitti dhufe humna dhoowwaa sodaa qabna jechuudha. Tokkoon immoo attention isaanii fudhatanii kara COVID-19 karaa isarra jira. Attention gargaaruu kana irraa fatamee jira. Mana yaalatti yeroo deemanii kanatti deemsanii dhibeen nutti darbeedhanii baay'ee sodaa. Itoophiyaa keessatti namoonni vaayirasiin HIV/AIDS dhiiga isaanii keessatti argamu walakkaa miliyoonaa ta'an qoricha fudhachuu irratti argamu. Daayirektarri olaantuun abbaa taayitaa ittisaa fi to'annoo HIV/AIDS federaalaa Dr. Tsigeeradaa Kifilee BBC'tti akka himanitti namoonni kunniin irra hedduun sababa sodaa koronaa vaayirasiitiin qoricha sirnaan fudhachaa hin jiran jedhan. Haalli kunis balaa hammaataa fiduu waan danda'uuf yaaddessaa ta'uu dubbatu. Amma xiyyeeffannaan hundi koronaa vaayirasii irratti ta'uu isaatiin dhukkubsattoota HIV/AIDS ilaalchisee ragaan nu gahaa jiru haalaan sodaachisaadha jedhan. Lakkoofsa namoota sodaa dhibee koronaa vaayirasiitiin qoricha sirnaan fudhachaa hin jirree fi adda kutanii ragaa qulqulluu ta'een deeggaruuf qoratamaa jiraachuus eeraniiru. Namoonni HIV/AIDS waliin jiraatan saaxilamoodha jedhanii waan of yaadaniif mana yaalaa deemanii qoricha fudhachuu irratti rakkoon mudachaa jira jechuun dubbatu qondaalli mootummaa kun. Yaaddoo fi sodaa dhukkubsattootaarraa kan hafe garuu amma biyyattii keessatti hanqinni qoricha HIV/AIDS akka hin jirre himaniiru. Namoonni dabalataa 30 Itoophiyaa keessa koronaa vaayirasiin qabamuu isaanii qorannoon mirkanaa'uu ministeerri fayyaa irra ibseera. Tibbana garuu lakkoofsa namoota qabame qofa osoo hin taane qorannoonis dabalaa jira. Ogeessa fayyaa hawaasaa kan ta'an Dr. Taayyee Toleeraa gama ittisa vaayirasii kanaa ministeerri fayyaa waan gaarii dalagaa akka jiru himu. Tarii lakkoofsi kan dabale hammi qorannoo waan dabaleef jedhee isaan gaafadheera. Lakkoofsi namaa dabalaatii jira. Garuu immoo namoonni qorataman dabaluunsaas lakkoofsa kanaaf gumaata qabaachuu danda'a. Biyya keenyatti wanti baay'ee gaarii ta'e tokko namoonni dhibee irratti argame baay'ee isaanii mallattoo hin qabanii hin dhukkubsatanii suni baay'ee gaariidha. Tarii moosuma irratti gaarii naa kaastanii namoonni baay'ee qabaman kan mallattoo hin qabne yookiin immoo asimptomaatikiidha. Hanguma sana garuu namoonni mallattoo agarsiisuu dhabuun isaaniis yaaddeessaa akka ta'etti kaasu ogeessonni. Ventileeshinii kan oksijiinii isaan barbaachisu agarsiisuu dhabuun isaanii akka baay'ee waan gaariitti kanan hubadhu. Kanaaf amma namoonni lubbuu isaanii darbilleen akka biyya keenyatti kan xiqqaa ta'e lakkoofsa isaanii kanaaf. Garuu immoo gama tokkoon namni wanni yoo hin argisiisne mallattoo yoo hin argisiisne asimptomaatik yoo ta'e nama tokkorraa nama biraatitti dhibeen kun darbuunsaa kun babal'achuu danda'a. Kanaaf namoonni qunnamtii nama dhibee wajjin qabu
hundumtuu qoratamuu waan qabuuf kanaaf mallattoo qabaatee dhiisee hundumtuu qoratamuu qabaa kan jennu kanaaf umuriin namoota biyya keenyattis baay'ee xiqqaadha. Akkuma Afrikaatittuu miidiyaan eejiin waggaa 20 Xaaliyaanii biyyootaan biraa yoo fudhatte namoonni baay'eessaa umuriin guddaadha. Suni akka waan gaariitti kan fudhachuu qabnu. Tole gaaffii koo xumuraati dooktarii. Ministeerri fayyaa fi dhaabbileen kana dura akka tilmaamaatti ji'a ka'anii namni baay'ee akka qabamuu danda'u kuma hedduutti tilmaamanii turanii wanni sun hin dalagne maaliif? Sirriidha. Kuni akka biyya moodeelli kuni akka biyya keenyaa qofa odoo hin ta'in biyyoottan biraatittis hin dalagne. Biyyoottan biraatittis wanti hin dalagneef maali? Tarkaanfiiwwan fudhatan namoonni baay'een dhibee kanaan akka hin qabamne godhee jira jechuudha. Guddaa galatoomaa dooktar. Baay'ee galatoomee ammayyuu. Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo caqasaa jirtu oduuwwan gaggabaaboo isinitti hima. Namoonni bakka hundatti maaskii yookiin kan afaan itti haguugan akka godhatan qajeelfamni dirqisiisu hojiirra ooluu isaa Abbaan Alangee Federaalaa ibse. Abbaan Alangee dambiiwwan koronaa vaayirasii ittisuuf bahe hojiirra oolchuu irratti dhibaa'ummaan hawaasa keessatti mul'ataa jiru yaaddeessaadha jedheera. Koomishiniin poolisii magaalaa Finfinnee namoota 4 ajjeechaa shamarree Hayimaanoot Badhaadhaan shakkaman to'achuu isaa beeksise. Hayimaanoot barattuu fayyaa digirii 2ffaa kolleejjii fayyaa hospitaala Xuqur Ambassaa yoo taatu guyyaa kaleessaa laaboraatoorii keessa duutee argamte. Qaamni ishee waan qara qabuun waraanameera jedheera poolisiin. Ameerikaa magaalaa Minneapoolisitti poolisiin adii lammii Ameerikaa gurraacha tokko kuffisee mormasaara jilbaan cafaqee jennaan erga du'e booda dheekkamsi guddaan uumameera. Lammiileen hiriira ba'uun mormi isaanii dhageessisaa oolaniiru. Poolisoonni 4 hojiirraa dhorkamaniiru. Koomediyaaniin Tanzeeniyaa Idris Sultaan jedhamu pirezidantii biyyattii irratti qoosee jennaan mana murtii dhiyaate. Idris guyyoota 8 darbaniif mana hidhaa keessa kan ture yoo ta'u siimii nama biraa fayyadamuun yakkamuunsaa hin oolu jedhamee shakkameera. Oduu biraatti dabarra. Tibbana bakkeewwan lixa Oromiyaa garaagaraatti ajjeechaan akka raawwate maatii namoota ajjeechaan of biraa dhabne jedhan BBC'tti himaniiru. Kamisa darbee godina Wallagga lixaa aanaa Laaloo Assaabii ganda Keellee Birbiritti haati ijoollee isaanii 4 irraa ajjeefamuu kan dubbatan obbo Maratee Immaanaa Rundaasaa ijoollee kiyya sooruu dadhabeeraa jedhaniiru. Ajjeechaa haadha warraa isaanii irratti raawwateef obbo Marateen raayyaa ittisa biyyaa himatu. Hirphaa Gammachuutu dubbise. Daa'ima waggaa tokko bukkee keessee utuu boqqolloo buusaa jirtu itti dhukaasanii dha'anii na jalaa ajjeesanii. Kanaan dura immoo anaan torban dura na reebanii na caccabsanii harka koo walitti hidhanii bakka shaneen jirtu beekta jedhanii ol lixee gabba'uu hin danda'u anne. Eenyutu itti dhukaasee ajjeese? Waraanuma raayyaa ittisa biyyaa ofiin jedhutu itti dhukaasee na jalaa galaafate. Daa'imni waggaa tokko reeffa ishee bukkee teessee qaqqabdii achuma reeffa ishee kaafadhiyanii kaleessa yommuu fayyaa kootii fi humna kootii nan hojjedhee jiraadhan ture amma immoo isaantu cabsee manatti nagashee ishee na gargaartu dhana koo ijoollee koo gargaartu immoo itti dabalanii na jalaa galaafatan. Jiruun keessa maal fakkaata ture? Maaliin jiraatu ture? Otoo isaan narreebin dura fayyaan qaba hojii namaan hojjedhee ijoollee kana qallabaa isheenis karaa ishee hammuma dandeessee humna isheetii nama bira ooltee waa fuutee galtii anis akkasuman jooree ijoollee kana mana namaa maragee yeroo bokkaan roobu mana maragee yeroo bonaammoo muka falatee humnaan jooree jiraadha ka ammoo qofaatti na dhiiftee ijoollee natti dhiiftee falattee maalan godha. Qaama mootummaarraa namni dhufee sin dubbisa jira? Namni tokkollee dhufee nun gaafanne maal godhu waan godhanoo godhaniiru maal na gaafata. Maaliif isin reeban na reebanii jettanii turtanii? Lafa shaneen jirtu nutti mii jedhanii. Ani hojii humnaan olii gadi jooraa lafa shaneen jiru beeku jennaan argitee hin argine jettaa jedhanii
nagarafan egaa erga gaafa sanaati Oromatti hin galle namni koo. Amma maal keessa jirtu mee sana booda ati warraan keessan du'anii? Kaleessa isheetu ergan caccabe isheetu na gargaara ijoollee kana toora ture gargaara ture abdii horii kanan eeggadhu kanan abdadhu ammallee na jalaa jaamsanii an abdiin koo citeera ijoollee kana guddisuu dadhabu. Jabaadha miti rabbi jiraate. Ani ijoollee kana guddisuu hin danda'u ofii kooyyuu jiraachisuu nama hin dandeenyedha ijoollee kana guddisuu miti keessumaa ammoo daa'ima wallaaltuu isheen waggaa tokko mar'ummaan koo na gubdu waan deemtetti fakkaatee galtuu haati keenya naan jedhee mar'ummaan koo na guba ani waan barbaadu ijoolleema kana guddisuudhaaf namni hundumtuu hamma danda'e akkana gargaaru malee maalan godhanii wanta godhu hin qabu. Tibbana bakkeewwan lixa Oromiyaa garaagaraatti ajjeechaan akka raawwate maatiin namoota ajjeechaan of biraa dhabne jedhanii dubbatu. Ajjeechaa kanaafis jiraattonni waraana mootummaa nagaa kabachiisuuf bakka itti sossoo'ee himatu. Himannaa humnoota nageenyaa irratti dhiyaatu kana kan gaafanne hoogganaan bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa obbo Jibril Mohaammed garuu himannaan kun bu'uura hin qabu jedhu. Rakkoon ijoo hidhattoota hidhannoo lafa kaa'uun bosona keessa sossoo'anidha jechuun dubbatu. Humnumti farra nageenya mataan isaanii tarkaanfii fudhatanii kan mootummaati jechuun waanuma barame waan ta'eef kana akka haarawaatti ilaalu. Garuu amma kun kan maatii dubbisne qaama mootummaatiin lubbuun namaa darbee hin jiru naan jechaa jirtu. Walitti bu'iinsa taasifamu keessatti namni bakka walitti bu'iinsaa san jiru lubbuun isaan dabru jechuu hin dandeessu. Farreen nageenyaa shororkeessitoonni kun ufumaa nama ajjeesanii magaala keessattis baadiyyaa keessattis iddoo hundatti nama ajjeesanii mootummaatu ajjeese jedhanii maxxansaa oolan. Isinis sanuma waliin gizee tokko yeroo dubbattan isin dhageenna kuni amala miidiyaatillee jedhee itti namanuu akkasii yoo sirreeffattan gaarii dhageenye amala. Haganuu danda'ametti qaamota garaagaraa gaafachuudhaaf hin yaalla. Qaamota mootummaas, qaamota nageenyaas, jiraattotas, namoota ijaan arganis dubbisuuf hin yaalla. Mee asuma irratti torbanuma darbee haati tokko ati ijoollee afurii kan maatilee dubbisne kan hubanne qeedhumatti akka isaan ajjeefamanidha. Kun egaa bakka wal dhibdeen hidhattootaa fi qaamoleen mootummaa bakka hin jireetti wanta raawwate kun. Kanaaf wantoonni akkasii utuu jiranii rakkoon hin mudanne jechuun danda'amaa? Walitti bu'iinsa taasifamu keessatti namni miidhamuu hin danda'an jedhe. Yeroo tokko sii kaasuu hin danda'a. Ani mataan kan koo bakka jirutti yeroo walitti dhufaafame osoo akkasitti humna shanee deemu argamu sababa daa'imni gidduu fiigdee rifattee gidduu seentuun manguddoon fiigdee rifattee gidduu seentuun dubartiin rifattee gidduu seentuun humna diinaa dhahuurra namoota kana balaarraa hambisuun nurra jiraata jedhee dhukaasa dhaabeetiniin diinni nama keenya irratti tarkaanfii injifannoo argatu hundatu jira waan ta'eef kuni waan wal mammaku kun mana keessaa dhukaafamee mana keessatti yeroo ati dhukaaftu namni miidhamu ni jiraata. Namni mana san keessatti jiru immoo mataan isaatu iyyuu humnuma dhukaase waan ta'eef ni miidhama. Egaa miidhame booda immoo nama nagaati jedhamee gabaafama. Torbanuma 2-3 darbee keessatti gama lixa Wallaggaas gama Qeellamees Dambidolloo Muggii dabalatee Laaloo Assaabii dabalatee ajjechaawwan raawwatan jiraattota gaafannee kan hubanne jira. Isaaf deebiin keessan maali? Akkamiin du'an jettu? Isaan amma hidhattoota mootummaatiin lubbuun keenya darbee, lubbuun haadha keenya darbee, lubbuun abbaa keenya darbeedhu. Isin akka qaama mootummaatti akka hoogganaa bulchiinsaaf nageenya Oromiyaatti deebiin keessan maali? Nuti nama nagaa ajjeesnu hin qabnu. Caasaan nageenyaa nama nagaa ajjeessu hin qabu. Nama du'aa jiru kanaaf ka'umsis xumurris shaneedha. Karaa sadiin tokko rakkoo nageenyaa ta'anii gurmaa'anii socho'uu isaaniitiin filannoo nageenyaa isaanii dhiyaate diduu isaaniitiin kan biraan mootuyyuu ummata keessatti galanii yeroo namni humni nageenya naannoo kabachiisuudhaaf socho'u mana namaa seenanii bakka hawaasni jiraatu keessa galamee dhukaasa banuudhaan dhukaasan keessatti yeroo sochiin taasifamu mootuyyuu walitti bu'iinsa taasifamu keessatti hawaasni naannoo miidhuudhaan sadaffaan mana deeggartoota isaaniitii fi miseensa isaanii akkasuma immoo humna isaanii keessa taa'anii mana san keessa yeroo caasaan nageenyaa karaa dabru dhukaasanii caasaa nageenyaa dhahuudhaan caasaan nageenyaa yeroo deebi'eetiin deebii kennu mootu mana keessatti miidhama uumamu gara tokko namni nagaa achi keessatti miidhamu isaa gama biraatiin immoo uumnumti shanee achi keessatti yeroo du'u nama nagaatti miidhame jedhamee ilma kiyya jedhamee maalii jedhamee qindaa'ee dhiyeessuudhaan gahee kanatti taphatamaa jira. Dhaggeeffattoota keenya kutaa lammataa gaafiif deebii taasisnee boorsiniif dhiyeessinaa ammayyuu taanaan ture sagantaan keenya xumuramee boruun itti deebinu. Thank you.